Jaalalli qabee beekaa. Sirriitti naqama malee maal nan qabne. Garuu yeroo baay'ee nama qoosuu nama jaalalli qabuun se'u. Ana fakkeenyaaf yeroo isin algaara ciibtan teessee isin waraabdi. Yeroo isin qonna qottan isin waraabdi. Yeroo kana akkam wal salphisuun baay'ataa jira. Viidiyoo qullaan bahee waanuma akkasii dhagahamaa jira. Kan doktara kanaa moo kan doktara Ahmadiin nama beekamtii qabu. Itti heerumtamoo itti heerumtu kana bicha itti bideen bilooksii godha. Harka isaatiin bilooksii godha. Ahmadiin kana janajjantanii inni isin yoo itti heerumuu diddan hin abaaramtu jedhamtaniittu. Homanji hamsuurinni samsam kan jedhu sirba chaayinaa wayii dhageessanii beektu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka foon hordoftotaaf kabajamtoota Oro Show akkam naaf jirtu. Isintu Oro Show moo anatu Oro Show moo akka tokkoon harka akkam naaf jiruun jireenya aafiyaan akkam isin jedha. Har'a sigaa viidiyoo kabraatiin isin deebi'eetan jira. Akkuma beeka viidiyoo bohaarsoo bashannansiisoo garuu samoona kanas viiyoon gadi nu jalaa bu'ee jira. Maa inni Oromoo maa inni na shawwadaattu na shawwaddanii nama biraa deemtanii ilaalaa jirtu. Ati deemtee nama biraa ilaalaa jirta miti na dhiiste. Onnee koo cabsitee akkasitti deemuun gaariidha. Maaliifuu na jalaan babbadina akkas maa inni akkas walgatuun akkas ta'uu qabaama ta'uun qabu siinii galee maaliifuu warreen mugar chaanalii kanaatti haarawaa dhuftan chaanalii kana subscribe gochuudhaan viidiyoo kana illee hundi keessanuu laayik gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Kanaaf gara viidiyoo har'aatti seennaa jechaadha. Gurbaan ollaa kiyyaa tokko dur suudiidhaa galee qoccoo nyaachuu dide. Suuqiin nurraa fagoodha. Walakkaa saatii deemee taniin mirindaadhaa fi koshoroo bitee geessaa fi ture jechuudha. Inni akkanaa yoo waan jireenya akkamii keessaa dhufe egaa. Rabbi fidee as keessatti isa galchee egaa. Abshiriin darbaatii jedhama. Nyaadhu jedha. Yaa madaffaa. Isan caacoo laaraa ture. Waan gaarii garaan isa jibbeessattan beekaa. In beeku man dhugaa rabbi. Ilma muggimne. Anis na yaadadha maa inni beektu ani immoo maal yaadadha beektu yaa'u namoota biyya alaatii dhufe hundi keenya beekne isa yaada garuu immoo isa keessa maal yaadadha beektu gaafa biyya alaatii dhuftan dubartoonni keessattuu jechaadha. Biddeena sasiin akkasitti nyaattanu biddeena fa'i nyaadhu cuggaarraa nutti kaasa garaa. Isin itti kaasuu danda'a garuu addii kanan ta'u kaa. Addii kana nuti hin ta'in haa ka'a. Nu biddeena barre kaa nu biddeena barre misinii galee. Haa ta'u obbo hamma garuu wanta akkasii hafaa jira. Iyya seenuunoo acabcibu inki qaxurumbaa fufa bagdi calm down baby. Assalamu alaikum salam kotu ta'al saalli nu fixe. Kiyaara achi gargar kotu ta'al bakka Layla dhaboodana Harka baasii uummata garsiisa. qorri hin jiru jedhe muyyattiin diddi afaan insaalfatte muyyattiin insaalfatti kiyaara insaalfatta achi gargar insaalfatta jettee insaalfatta jettee diddee amma sa'aatii suuraa keessatti qaallichan ta'e arabammoo deemame taal seena kota seena assalamu alaikum salam bakka milki keessaa beeti wanna shaamaa sana eeggadu assalamu alaikum salam jaarsi Faaxumaa dabbaa guddoo dalgaan seenaa jira shaamaa dhiite fotto fuudhi jedhan shaamaa geetiin jalaa fotto intoo jaarsa Faaxumaa dabbaa guddoon ta'u shaamaa dhiite fotto sargiin jaraallee kalaa'ee jira kun waa sirreessaa jira. Anamma maaliif fuudhu sodaata saadamuma kadhaanii sodaata tarabaasa sagarri hin jirre nama dhageessanitu garuu. Injiraami followers kan koo guddifachuuf kan peejiin kan koo guddatuuf malee wallaahi qorata jaalachuu rabbi nuumne guyyaa takkaaf hin janajjanu an bultiif jaalachuu rabbi hinuumne guyyaa takkitti Eebade ka'e. Imi maayin akka bokkaa maskarame akka sana gurguddatu yeroo sana lakkuun arcaa ture sun waggaa afur jinjanaa waggaa afur warra teessanii walirra teenye wal janajjanne kan jechaa turte sun hundi sun soba jechuudha. Dooktarri waggaa 27 baratan gaaf guyyaa sana irratti argamanii biyya kaayiroo kan jiraatan jiru. Dooktarri waggaa 27 baratan indagaraa dammoo fi masoonni garaa jiru irratti argamanii jaarsummaan guyyaa sana dubbatamaa ture sun walti bu'iinsa xiqqoo ture hundi sun soba jechuudha. Ya Rabbi yolubbun jiraata waa baay'ee argu ka'e astakaakkaltaa wanti kun sirrii miti. Ay miidiyaan kanuma doktor. Viidiyoon kee viidiyoo torba wayii na bira jira wallaahi billaahi yoon sobela viidiyoo gara torbaan na bira jira
Viidiyoon namna furu shawwee ishee irratti godhan viidiyoo tokkicha natti ergan isa dugdatti wal baatamu sanaa jechuudha. Wallahi maaliifoo hiriyaan gantuun akkanaallee tokko numa jirtiidha wallahi billahi. Hiriyaan gantuun akkasii tokko inuma jirti bara. Amma ni dhugaa dubbachuuf of sodaadheera. Sii galee doktar hiriyaan kee akka sanatti manatti tokko keessa si wajjin galaa akkasitti si galaafatte sun hiriyaa keessii kami? Maaliifoo hiriyaan akkasii wallahi billahi. Maali hiriyaan akkasii? Mana keessa teessi akka nama beekaa diraamaa wajjin hojjetaa. Gudii dhabbo wanti nuun dhaga'een hin jiru alana. Yeroo isin algaara ciibtan teessee isin waraabde. Yeroo isin dugdatti wal baattanii bakka faayil manaajerii deemtanu isin waraabdi. Wallahi billahi. Yeroo isin qullaa wal bira ciibtan sana isin waraabdi. Yeroo isin qonna qottan isin waraabdi. Waraabamtaniitu akka jirtanutti. Amma doktoriin argine ta'uu danda'a. Wallahi billahi waraabamtaniitu. Gadheen isin galaafatte bar. Isin galaafatte bar. Astaghfirullah alazim. Sanuu viidiyoo tokko waraabne bar. Viidiyoo hunda saayyuu namuma sanatu waraabne nama tokko miti. Wallahi billahi. Hatta mana shaaworii isin deemtu duuka deemte waraabde mana shaaworii keessatti. Astaghfirullah alazim. Maal aboo manni hiriyaan akkas garaa jabaattu kun. Ilaa bakka algaatti. Yeroo kana gaamaa inni beektu yeroo kana namni waluma fokkisiisuudhaaf cinqamaa jira jechaadha. Maaliif shamarroonni keessattuu biyya alaa jirtan nama wajjin jiraatan waan arge of eeggadhaa. Yeroo kana maal jenna gudiidhuma shamarranii baay'ataa jira sinii galee. Amma wallahi shamarran of eeggattanu rabbi dabalee sinaa eeguma himi. Amiin jedhaa. Yeroo kana kan of salphisuudhaaf karaarra jiru waan hariidhaan jechaadha. Hedduu tokko garaa nama nyaata kun. Ahmaddiin kana ammoo maaliif gowwoomsu qoyaa dhaggeeffadhaa. Bakka jedheen ani akka waan mara yaani riilii godhatee fudhatu hin beekne si galee miti. Yaani kasoo gaa maannim soo ይቀልዳል ከዛ በቃ ያንuma fuuta bakka anuma fuuta jiru. Seeti waadaanaa sentirta quraana rabbitiin gafateetta animoochuudha anniiraan waan rabbitu fuuta kana wallahi ni bakisino nagabartiin ma kana biitiin asana kana amara tuqal ma kana bono garuu ati baama nan irratti argattee ati maqaa kootiin ibsaa argattee jennaan namni ergasii si fuuchuu deemtee haarullee si fuuchuu yaadaan si beedu ati anan lafa si jechuudha waan namni dhufee keessatti haasa'ee akkas Maaki minuutii qabadhu waa tokko sitti maan. Ahmaddiin jechuun minuutii qabadhuudha. Ahmaddiin jechuun ilma sanyii mootii kan Ramadaan jechuudha. Dhadhaaf dammaan simatee guddisi. Wanni inni si kadhatu hin jiru. Itti heerumtaa moo itti heerumtu? Yoo itti hin deemtaa anatu biyya irraa Ramadaanii walii gala jechuudha. Kan warqii fakkaatu fidee an warqii mormaan bitaa. Ramadaan immoo bakkeedhaan yuun fuudhe. Wallaahi addaraasha qabaafi xiiqii keeti jennaan yoo nuun fuusifne keessira. Amma Ahmaddiin nama beekamtii qabu. Itti heerumta moo itti heerumtu kana bichee itti bideen bilooksi goona. Harka isaatii bilooksi goona. Ahmaddiin nama dhiiraa si eenyu seeti. Heerumta moo heerumtu? Duuba naa qabsaa jirtu moo? Itti heerumta moo heerumtu gaaffii ta'amu. Dhaabattee afta du'aa itti kadhannaa. Itti heerumta moo heerumtu? Dirree lamu dhaabattee haasawaa ta'u. Oi, itti heerumta moo heerumtu? Ani isinitti himee bara. Understand waan an godhe isinitti himee jira. Respect adagahee. Respect na godhiti respect natti dubbadhu. abaaraa dhiisaa qalas yoo abaaramtee baddattan anillee timbuu abaaraa dhiisaa biraa qalaa. Obboleessa Ahmaddiin mootii qabadha. Maaki itti heerumta moo itti heerumtu kana bicha rutti? Inni heerumu. Inni heerumtu Ahmaddiin bilookii godhe. Ni tokko hadhaa kaaftanii dhaggeeffadhaa seenaadhaa waraabadhaa lafa kaadhaa uummata. Ahmaddiin qalbiin beektu. Dhageessanii qalbiin beektu. Qofa dubartoonni rabbii sodaadhaa rabbii isin uume. Amantaa keessa sodaadhaa. Adaraa obboleessa qabdu. Mucaan kun uumaa mataa akkana. Mucaa kanaan sitti heerumna hin jedhina dhaggeeffadhaa warabu. Yoo jettanii immoo mucaan kun isin qabee hin gadhiisuu dide keessan galwadhaa kaasisa. Ofii keetiin baata mucaan kun immoo waan nan godhe jedhe booddeetti hin jedhu. Ana dhaggeeffadhaa warabu. Dhaggeeffattiin hima. Nama dhufe na dhumee dheessee na laata. Ammaan boodatti waan itti gochuu ta'u teessee na laata. Nama hadhaa kaasee sittan heeruma jedhe warabbal waan barbaade yoo goote atitti gaa Ramadaan atis bakka hin jirretti dhaamsa dhaamidhaman atamman naaf taate giddisiisuun kee naaf ta'e barnoota warra biraatuuf jarri dhugaa dubbannu hundi keessa itti heerumuun miti folootti funaannachuufi nama 2,000 kan arge jetta amma na kootis namni looka warra kanadha Ramadaaniin dhageessu
والله مشاهو ترى مداني نتامي كاتب يجرا mana kota sin timan asiti yura bashan ramadani alkawala ka wani ni gode ana ramadani rabbi to beka waidu bartira si so dinan respecti ramadan dabe si ramadan si mate dagati najala ba baccu ka tiriya ke ti basu jedeni alkawala ka tirriba ke ramadan na bilbile mube wallahi azim bo male wonta sabu akasitan jira na jira ramadan gati be ku ani mo ramadan rambarate please do bartira ramadan Move. Intera kan akas minggu deh matu tu selalu kan nyalle abara udah jalan itu nama gua tu kau jadi sudah abara birakan. Ayo kami kau guna syarat jom mampu sih marah ni marah sih bagai oh mana yo nutsi ku aramal lender lagu akan mati biara tak dapat kecil kan berbar ya le muda. Wallah lazim. Ramadan ni marah. Jimma yo dapat jimma Ramadan ni muar situs akal mata kotila masih muda isan marah ada malip kabanyan kababaju. Ramadan yarra dubbanne arsirra tos jimmarra tos fidufi wayu durda wallahi sanwatu taafi ya madun angaru gurbache kun asar musanna kolfisi jechan maayni maafiti tabatu kar isma dugma garu gurbango fudufi fuda jeda maayni mal argeeti ay amadi asay babbo moy jaalalli qabe beeka Itu dufne awaj. Nde sirriitti naqama malee maan nan qabne. Barreeffama koo gaafa torbee lama duraa itti. Isaan arge. Poostii wayii yeroo jalqabas mana kee kana dhufu poostii godhe wayii ni jira. Maalirraa ka'een waan sun qoosaa fakkaatu malee wanta dhugaaf keessaa qaba baay'ee jechuun ani yeroo hedduu sababa miidiyaa kanarratti haala qoosaatiin yaadota koo ibsadhuuf malee reyaalitii hedduutu achi keessa jiran. Dhugaadha. Namoonni nama fakkeenyaaf miidiyaa irratti sababan xaxxabadhee kolfee maal jedhuuf waan jaalalli na qabu ittiin fakkaatuun. Jaalalli garuu sirriitti na qaba. Waan hin qabne. Qaba anu gaaffii natti baay'ee. Maaf gaafis ta'e maaf nan qabne. Jechuun gaaffii sittuu makaama moo reessitu kana keessatti. Gaafa kaanii dhiira kana fuuteetuma surree irraa hiikkachiifta. Gaafa kaanii amma muuni hin sodaatanii abdii kuchisiisa beekte. Jaalalli na qabees beekaa na qabas. Maaliif nama erga taatee umurii dargaggummaa keessa jirra hundi keenya iyyuu umurii dargaggummaatti immoo jaalalli nama kamiyyuu ni qaba. Jaalalli na qabee beekaa. Yuunivarsiitii yeroo baradhuudha. Yuunivarsiitii waggaa lammaffaa fixee yeroo jalqabaatiif jaalalli kan na qabe. Yeroo yuunivarsiitii immoo hin cima. Baay'ee ani jechuun agam miidiyaa irratti hin dhufiin dura bakka amala akkamiin qaba baay'ee nama haardii wayiitiin tureera. Akkama na ilaaltu kana miti. Jijjiiramuun kooyyuu anaaf iyyuu gaafadha akkamitti akkan jijjiirame nama tokko ofitti hin butuun ture. Egaa akkaataa guddisaas ta'uu danda'a jechuun baadiyyaatti guddannee safuu. Asirratti garuu na qabas yeroo jettu jechaadha. Yeroo meeqa qaba baay'inni jaalalli al tokko qofa nama qaba waan argitan jaalalli dhugaa. Garuu asirratti waan wanti hubadhe baay'inni beektu yeroo baay'ee nama qoosu beektu miti nama anaatu nama fakkeenyaaf jaalalli na qabe waan argi jedhe namni na amanu hin jiru. Nan amantu ati. Maaliifuu egaa viidiyoorraaf qabadhee kana fakkaata isin tole isin bohaarsiisin gammachiisedha yaada keessan koomentiirratti naaf barreessuu hin dagatina haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroo Show nagaan naaf tura.